nageenyi kun akkaataa kamiin itti naannoo keenya keessatti boora'aa jira biyya keenya keessatti akkamittiin boora'aa jira jennee gaafa gabaabsinee ilaallu tokko seenaatii wajjin kan wal qabatudha. Seenaan actually taatee yeroo tokko raawwatamee darbuudha. Hojiitii fi haasaan irraa seenaa boriiti. Seenaan kun immoo yaraas gaariis qaba. Egaa seenaan kan baratamuuf tokko yookiin kan ittiin ilaalamuuf yookiin kan ittiin dhaadatamuufi yaraa kaleessa ture akka irra hin deebi'amneefiti guyyaa har'aa seeraan qabuutii fi gara fuulduraattis tasgabbiidhaan biyya kana geggeessuudhaafidha. Yoo gaariin jiraate immoo isa gaarii sana immoo keessaa fudhatanii ittiin deemuudhaafidha jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti amma wanti mul'ataa jiru dhimma seenaatii wajjin kan wal qabatu kan mul'ataa jiru. Seenaan kaleessa dheengadda ta'ee darbeera haalli itti seenaan seeneffamaatti jiru garuu caafii lamadha kan inni qabu jechuudha. Caafii lamadha kan inni qabu. Tokkoon kallattii adda addaatiin artistoonni irratti hirmaatanii sirbitoonni irratti hirmaatanii muuziqaadhaan irratti hirmaatamee akkuma dubbatame baddeettaa duuteettaa kan jedhamu kitaabni adda addaan fikshiniin adda addaa barreeffamee jirullee haala nama suukanneessuun even cover peejiin isaallee waan namatti hin tolleenidha kan barreeffameetti jiru jechuudha. Yeroo hunda namni sun akka inni godaannisa hooqqachaa ba'udha malee furmaata akkasiitu kan asii ta'a. Yoo akka goote biyya kana keessaa ba'uu dandeessa yookiin immoo gara fuulduraatti dhufuu dandeessa kan jedhu qabu jechuudha. Inni kun caafii kan biraadha. Caafiin inni kan biraa tokko immoo akkuma dubbatamaa turame ana dhabbaan biyyaa anadha kan kaleessa akkas gochaa ture waan hundumaa anatu si barsiisee ga'een koo biyya kana keessatti ga'ee leencummaati jedheeti akkaataa kanaan kan dhaadatutu jira jechuudha. Egaa inni kun dhaqee dhaqeeti maal gochaatti jira? Gara uummati kun wal qeequutiif wal arrabsuutiif gara finxaalessummaatti kan inni ce'aa jiru jechuudha. Gara finxaalessummaatti. Duuneerra inni jedhus karaa isaatiin kan waan barreessu qaba. Dhumneerra banneerra kan jedhamu kunis jechuudha. Sirbaanis barreeffama adda addaatiinis. Garasiin immoo anadha tokkoffaan jedhee kan barreeffamu kunis finxaalessummaa adda addaadha kan inni kaasaatti jiru jechuudha. Finxaalessummaan kun eessa keessatti kan inni mul'achaa jiru? Amantii keessatti mul'achaa jira, mana barnootaa keessatti mul'achaa jira. Hunda keessatti kan inni mul'achaa jiru. Iddoo tokko tokkotti fuulduratti bahee dhohee mul'ata. Iddoo tokko tokkotti immoo ganaa waan anna ho'ifachaa jiru wayii tokko fakkaata jechuudha. Malee iddoo tokkotti mul'ate iddoo tokkotti hafaa jiru kan jiru miti. Finxaalessummaan uummatas hin fayyadu, biyyas hin fayyadu. Qaama fayyadu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Wal fixiinsa yoo ta'e irraa kana feegade. Kanarraa kaasnee gaafa ilaallu finxaalessummaan kallattii miidiyaatii fi kallattii sooshaal miidiyaadhaan adda addaadhaan immoo wanti jalqabamee jiruuf wanti lafatti bu'aa jiru sun wanti itti adeemaa jiru anna ho'ifachaa jirra jedhee akkaataa sila roobaan achirraa kaasaa ture gaafa ilaallu miidiyaatiif sooshaal miidiyaan biyya kana keessatti karaa abbaan qabu hoogganamatti hin jiru jechuun ni danda'ama. Boodatti dhufuu dandeenya kan miidiyaan ni yaadna abbaan qabu bakka hoogganamatti hin jiru. Even miidiyaan tokko tokko waa'ee finxaalessummaa sana hin kaasu taatennaan waan gurra namaa godaannisa kaleessaa hin kaasu taatennaan miidiyaan sun miidiyaa miti akka miidiyaatti ilaalamu jechuudha. Miidiyaa maallaataa dhabee maqaan kan biraatti babbaa jechuudha. Sababni isaa waan uummata miiressu gatiin haasofneef waan kallattii adda addaatiin uummata sana sochoosu finxaalessummaa sana gatiin kaasneefiti. Miidiyaan sun illee akka inni uummata biratti jibbamu akka inni akkas godhamu kallattii adda addaatiin hojiin adda addaa irratti hojjetama jechuudha. Sababni isaa kun immoo inni hooggansi naannoo kanatti jiru baay'ee laafaa gatii ta'eef abbaa gatii hin qabneef jechuudha. Biyya kana keessatti abbaan akka jaallatetti dubbata. Bilisummaan dubbachuu jiraachuu qaba sirriidha biyya tokko keessatti garuu bilisummaan dubbachuu tokko daangaa seeraa qabaachuu danda'uudha qaba. Nama arrabsee ka'ee geggeessaa biyya geggeessaa jiru kallattii adda addaatiin arrabsee ka'ee geggeessaa biyya saba arrabsee ka'ee gaaffii sirriidha yookiin immoo bilisummaa haasaadha jedhee akkaataa kanaan dubbachuun kun waan danda'amu miti. Sirrachuu kan qabu yoo jalqabarratti jiraate biyya kana keessatti nageenyi bu'uura nageenyaa lafa keenya yoo jedhame miidiyaan adda addaa kun hooggansa qabaachuudha qaba. Olaantummaan seeraa jedhame sun jiraachuu danda'uudha qaba kan jedhamu kun ilaalamuu qaba jechuudha. Yoo akkanan ta'an abbaan akka jaallatetti dubbate inni kan biraan dhuguma akkuma jedhame zabanni kun kan taranyaa jedhama. Inni kan biraan immoo harkaa fuudhee nan keenyaas kallattii kan biraatiin jabaa fi abbaatu jabeeffata actually. Garuu immoo biyya keenya keessa kan jiru naannoo keenya keessa kan jiru kallattii adda addaatiin wantoonni ta'aa turan karaa sooshaal miidiyaatiif miidiyaa mootummaatiin wajjin kan wal qabatee jirullee haalli isaanii kun hoogganamuu danda'uudha qaba. Egaa kanaaf furmaata kan jedhamu tokko nageenyi jaalala nama muraasaatiin kan dhufu miti.
yookiin immoo fedhii nama muraasaatiin kan dhufu jechuudha. Fedhii nama muraasaatiin kan dhufu hundumtuu irratti walii galuu danda'uudha qaba, taa'ee mari'achuu danda'uudha qaba. Biyyi kana keessatti nageenyi boorofnaan fayyadamaan hin jiru, wal ajjeesuudha, wal fixuudha, biyyis hin diigamti. Kanaaf immoo kan walitti dhufuu danda'u maanni tokko dhugaa jiru biyyaaf jecha, uummataaf jecha dhugaa hadhaa fudhachuu jechuudha. Murtoo hadhaa fudhachuu gaafii ikkoo biyyaaf jedhameeti, uummataaf jedhameeti waan namatti hadhaa'u dirqama fudhatu jechuudha. Nattaafu baqqaa jedhame jechuudha. Gaafan akkas jedhu dhugaan iddoo tokko gar tokkotti adda buuchuu mini. Garuu immoo qaamni biyya kana keessa jiru biyya kanaaf jecha, uummata kanaaf jecha kaleessa dheengadda akka Sooriyaa kana akka hin diigamneef biyyi kun jechuudha. Taa'ee walitti meeti hadhaa dhugaa bareedaa sana fudhachuu danda'uudha qaba jechuudha. Yoo akkana hin taane ta'e carraan biyya kanaas kan iddoo biraarra jiru as hin qaqqabu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Inni iddoo biraarratti mul'ataa jiru. Tokko kana. Lammata irratti artistoonni keenya illee gahee as keessatti taphachuu danda'uudha qabu dhimma nageenyaa keessatti jechuudha. Akka miidiyaan gahee isaa taphatuu qabu artistoonni tokko waan barreessaniin lammata muuziqaan ba'aa jiru kun mataan isaallee kallattii adda addaatiin ilaaluu hin dandeenya. Tokko biyya kana keessatti abbaa biyyaa taaneetu jirru ga'eetu qabnu jechuudha. Biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon ga'ee qaba. Akka waan biyyi kun an keenya hin taanetti fakkeeffamee wanti sirbamu illee jira jechuudha barbaadeetaniin. Kan kunaafuu danda'uudha qaba jedhee yaada akka nama tokkotti. Ga'ee qabna keessaa obbaastee bakkee dhaabatamee ilaalamuu tun ta'in dhimma kana keessatti illee ga'ee isaa fudhachuu danda'uudha qaba. Ga'ee koodha biyya kana ijaaruu keessatti ga'ee keenyadha. Keessaa qabna kaleessa dheengadda keessaa qabna seenaadhaanis seeraanis keessaa qabna. Har'a garuu keessaa of baasaa deemuun kun gaarii miti jedhee yaada. Kanaaf yoo akkaataa kanaan biyyummaan namatti dhagaamee lammummaan namatti dhagaamee hojiin gurguddaan hojjetamaa deemame nageenyi dhufaa deemuu danda'a. Artistoonni keenya asitti shoora olaanaa taphachuudha qabu jechuu barbaadeetaniini. Kan biraan immoo keessoo ofii dhagaa. Keessoon keenya mataan isaa naannoo nageenyaatti wajjin kan wal qabatu torban kana keessa uummata mariisaa turre gadi buune jechuudha. Waan uummati kaasu, sodaa uummati qabu, wanta hundumaatti wajjin gaafa ilaallu yaaddoo guddaa keessadha kan inni jiru jechuudha. Yaaddoo guddaa kana keessaa kan ba'amuu danda'amuudha qabu tokko mootummaan karaa isaatiin waan hojjechuudha qabu hojjechuu danda'uudha qaba. Waan ilaaluu danda'uudha qabu ilaaluu danda'uudha qaba. Lammata immoo uummati mataan isaas nageenyi qaama tokkoon qofa kan mirkanaa'u tun ta'in ga'ee mataa isaatii dadhabachuu danda'uudha qaba. Irra guddeessa immoo miidiyaatiif sooshaal miidiyaan kun hoogganame waan nageenya kana gara toora tokkoo keessatti tiraakee tokko keessatti fidutti darbuu danda'uudha qaba jedheetan hin yaada. Yoo akkaataa kanaan hin taane ta'e anis bilisummaadha yookiin immoo freedom speechidha jedheetaniin ka'een akkaataa kanaan waan kan biraan dubbadha taanaan inni sunis akkas dubbate ta'ennaan gara finxaalessummaatti deema. Finxaalessummaan immoo hanga badadii balleessuuttidha kan inni deemu jechuudha. Caafiin isaanii xumuraa isa kanadha jechuudha. Hanga of gananii biyyas gananii ofiis balleessanii biyyas balleessu shororkeessummaa gara sanatti deema jechuudha. Caafiin isaanii xumura yoomma seenan qabamu ta'e jechuu barbaadeetaniin. Kanaaf dhimmi nageenya dhimma assaayimentii namni tokko hojjetu tun ta'in qaamni hundumtuu irratti walii galee biyya kanaaf jecha uummata kanaaf jecha fudhatee gara hojiitti hiikuu danda'uudha qabudha jedheetaniin yaada koo gabaabsaa.